Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaas naga qabu kun qophii keenya maaddii gaazexeessitoota torbanitti yeroo lama simbiraan geenyu kan guyyaa jimaataati. Egaa har'a dhimmoota garaagaraa ofirrattis waan qindeeffanne simbiraan gahuudhaaf Andiyaa Saadhamuutii fi waa'illi koo dhaabtaamu gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin immoo Firaa'ol Abiraam ta'uudhaan sin fuulduratti argamneeti kan nuti jirru yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas sheer laayik gochuun akka nu waliin dhaabbattan sin gaafata. Kun qophii keenya maaddii gaazexeessitootaati itti dhiyaadha. Meega maaddii gaazexeessitoota keenya irraatiin ajandaalee jiran irraa nu xiqqeeti. Ajandaalee keenya irraatiin jalqaba irratti baga ayyaana guddicha Oromoon kabaju ayyaana irreechaa of galtan jecha sanatti aansuudhaan gara lixa Oromiyaa Walaggaa lixa naannoo Beekii fi Qondaalaa kanatti weerara dhibee busaa uummata dararaa jiru laalchisee qabxii muraasa wantoota dubbannutu jira. Sanatti aansuutiin naannoon Tigraay lola waggoota lamaan darban kanarratti lubbuu namoota darbanii gaddeebsachuudhaaf har'a ibsa baaseera. Gadda walitti fufaa guyyaa 3 haalota garaagaraatiin poosteroota garaagaraan magaalaa miidhagsanii isaaniif yaadannoo akka godhanidha. Gara xumuraatti baatilee murtaa'e dura kan labsamaa ture akkuma waraana Raashiyaatii fi Yuukireenii amma immoo guyyaa dilbata darbirraa kaasee Israa'eel fi Paalestaan yookaan Filisxeem gidduutti waraana jabduu gaggeeffamaa jira. Sana ilaalchisee wantoota muraasa irraa kan tuttunnu ta'a. Ayyaana kabajamtoota daawwattoota keenya ajandaawwan arfan kanarraa yeroo muraasa qabnutti kan irraa dubbannu ta'a. Mallee akka nu waliin taatan isiniin afeera. Egaa akkuma tu kaastee dhimma irreechaarraa waan lamaan sadan tokko dabaa jechuudha qabna. Keessattuu irreechi bara 2023 akka lakkoofsa warra Awuroopaatti akka Habashaatti ammoo bara 2016 kanaan seenaan gaggaariin irreechaa wal qabatan baay'eetu hojjetame. Keessattuu hirmaattonni sabaaf sablammoota dabalatee uummata Oromoo golee hundarra jiran ona hundarraati irratti argamaniiru. Magaalaan Finfinnee keessumaa horaa Finfinneedhaaf simannaa addaa gochuudhaan hirmaattonni Finfinnee seenan haala miidhagaaf bareedaanidha kan inni gaggeeffame. Tokko magaalaan Finfinnee kuulaa yookaan immoo alaabaa abbaa gadaatiin faayamteeti kan isheen walumaa gala magaalattiin miidhagaa turte. Diinillee firrillee bakka argutti jechuudha bifa bareedaa ture. Naamusni hirmaattota irreecha hora Finfinneellee kan durirraa adda kan ta'edha. Sansakkaas kan eeggate miidhaginni isaa kan addatti bareedee fi lammiileen biyya irraallee sirnaan kan argamanii mootummaan illee ayyaana irreechaa bara kana irratti tokko isaa naannolee garaagaraa dabalatee mootummaa federaalaa dabalatee mootummaa naannoo Oromiyaa illee fooramii jala bultii qopheessuurraa eegalee haga guyyaa gaafa irreechaa hora Arsadiitti gaggeeffamutti sirnoota garaagaraadhaan hordofaati kan inni ture. Walumaa gala irreechi bara 2023 kun irreechaa tokkummaan Oromoo itti mul'ate, sabboonummaan Oromoo itti dagaage, diizaayiniin uffata aadaa Oromoo illee sadarkaa kamirra ga'ee akka inni jiru kan itti mul'ate ture. An akka gaazexeessaa tokkotti bakka horaa Finfinnee kana keessatti hoggaan deemee hojii hojjechaatii turetti sabaaf sablammoota garaagaraati kan argaa ture. Keessumaa obboloonni Oromoo ijoolleen ilmaan kush bakka sanatti argamuudhaan wayita irreeffatan argaati. Marummaan kaameraa keenyaatti naqataadha kan nuti turre. Sun maal agarsiisa? Oromummaan kun Itoophiyaa kanarra darbee gaanfa Afrikaatti Afrikaarraa immoo addunyaa kanarratti hojii gurguddaa hojjetaa akka jiru. Oromoon obboloota isaa waliin ayyaana isaa akkamiin kabajaa akka jiru kan agarsiisudha. Walumaa gala irreechi hora Finfinnee kan bara kana ayyaana bareedaa adda ture kan hora Arsadee immoo kan Finfinnee kanarratti argate waa jettee kan itti deebinu ta'a. Keessattuu kan duraanii caalaa kan adda godhu osoo namni tokko waliin darbate otoo hin cabin osoo rakkoon tokko iyyuu numatiin haala baay'ee hawwataa ta'ee fi keessaayyuu biyyoota ollaa ta'an sabaaf sablammoota dabalatee biyyoota ollaa kan akka Keeniyaarraa namoota hedduun uffata aadaa isaaniitiin miidhaganii dhufanii ayyaana guddaa ayyaana Oromoo kana akkasumas warri adiin illee warri faranjootaa illee bakkitti mul'atanii fi ayyaana kana akkuma Oromootti uffata aadaan babbareedanii haala gaariitiin kan isaan kabajanii fi sanatti fufee jala bultii isaa irratti immoo fooramiin garaagaraa artistoota Oromootiin bakkoota garaagaraatti hawwii guddaa nama keessa kaa'aa kan turee fi baay'ee hawwataa kan ta'e ture. Kanaaf ayyaana milkii fi kan tokkummaan Oromootti mul'ate ayyaana baay'ee bareedaa ture. Keessattuu kan Finfinnee irraa achi gara hora Arsadeetti hoggaa ceenu ammoo dadhabbiin guddaa gara hora Arsadee jira waan natti fakkaatuu fi gama
warra nageenya eegsaniitiin jalqabee seensa irratti gara kiiloomeetira hedduu kudhanii ta'uu danda'a daandiin itti bakka itti cufamu namoonni konkolaataa eeyyama hin qaban nuti illee warri miidiyaa eeyyama qabannee seenneeti kan hojii sana hojjetaa ture jala bultiidhaa kaasne hawaasni garuu lafa dheeraadha deemee kan inni deemaatii ture abbootiin gadaa baay'een isaaniillee lafa imalaatti kan isaan turanii kun bara dhufturraa kaasee osoo furame ilaalcha jiru qaba akka dhuunfaa kootitti xiqqoo gara magaalaatti siqee osoo seensi cufamee sakatta'insi godhamee namuu konkolaataadhaaf daandiin banaa ta'e erga itti dhiyaate booddee lafa yoo seene gaarii natti fakkaata garuu lafa haayiwee irraa eegalee haga magaalaatti gahuutti lafa kiiloomeetira hedduudha sun dadhabbii guddaadha qaba namni Finfinneetti irreeffataa walee asiitii magaalaa keessatti miira gaariin ture achimmoo deemee lafa dheeraa deemee borii isaa irreecha bishooftuu sana irreeffatee miidhagina fuudhee dhaqe sana agarsiisuu hin danda'u dadhabee faallee yeroo rafee ayyaana sana irreecha kana hafutu jira sun furamuudha qaban jedha walumaa gala garuu jala bultiirraa kaasee magaalaan bishooftuu kan duriirraa adda kan isa godhu tokkoon mana nyaataas mana dhugaatiis manni dhuunfaallee bakka deemtuun duratti muuziqaa afaan Oromooti waa'ee irreechaa kan sirbu sabboonummaa kan leellisu uummanni illee wal qabatee sirbaa dadhabbii maleedha kan haga sa'aatii 6tti turan jechuudha asii ka Finfinnee kun haga sa'a 4tti dhumeetii kan ture achi garuu haga sa'a 6tti illee hedduu kan namatti tolu ture walumaa gala diizaayiniiwwan babbareedoo magaalaa Finfinnee irra turan darbanii immoo bifa haaraadhaan magaalaa Bishooftuutti agarsiifamaa turanii bara kana namni uffata lama kan inni hojjechiisataa ture asitti kabaraa uffata achitti kabaraa uffata kun immoo miidhagina ayyaanaa irreechaatiif bareedaa ture ayyaanni baranaa kun milkii gaariidhaan xumurameera kan bara dhuftummaa wayii guddaadhaan eegganna jechuudha. Rabbi nagaanittiin nu haa jenna. Hayyee. Tole ajandaa keenya lammaffaatti ceenu. Wayya. Ajandaa keenya lammaffaatiin gara lixa Oromiyaa kana torbanoota darban keessaas ayyaana irreechaan duratti akkuma maaddii gaazexeessitoota keenya darban irratti kaasaa turre weerara dhibee busaatiin aanaa beegii irratti rakkoolee hedduun hawaasni hedduun ittiin dararamaa akka jiran dhibee kanaan faalamaa akka jiran kanneen lubbuun darbes kallattiiwwan garaa garaatiin kan gabaafamaa turee fi sanaan wal qabatee daawwaa fi qorichoonni biifaman hanqina kan qabaachuurraan kan ka'e ammallee rakkoon sun furamuu akka hin dandeenyedha kan ammallee gara sanaa dhaga'amaa jiru weerarri bookee busaa kun immoo kan duraan irraan baay'ee ammaataatii fi daran namarraa namatti darbuudhaa fi ariifataa kan ta'e yeroo dheeraadhaaf gabaafamaa ture naannoo sana irratti hawaasni hedduun mootummaadhaanis gama dhuunfaa miidiyaa kallattii danda'ameen hawaasni biyya kana keessa jiraatan Oromoon marti nu qaqqabaa weerarri dhibee busaa kana duula godhaatii fayyaa keenya baraaraa kan jedhu yeroo hedduu iyyannaa galchaa kan jiranii fi sanumaa wal qabsiistee namoonni sabboontonni hawaasa kanaaf quuqama qaban kallattii garaagaraadhaan karaa miidiyaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa kanaanii waamicha gochaa jiru. Waamicha godhan kanaanii baankilee arfan shanan tokko irratti lakkoofsa irra gaabanuutiin namoonni baajata sana achirratti baallaqa aga danda'an gochanii sanaan immoo namoota kanaaf daawwaa yookiin qorichoota garaagaraa hawaasa sana qaqqabsiisuuf kan godhamaa jiruu fi sosochii bareedaatu mul'achaa jira. Keessattuu haalli godina Wallagga lixaa qellem Wallaggaa keessatti deemaa jiru busaadhaan wal qabate akkuma maaddii gaazexeessitoota keenya sadarbee keessatti kaasaa turre ammallee hin furamin jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaa gama muummee malaariyaadhaan hojjetan illee hojii isaan hojjetaatii jiran lafa qaqqabiinsaadhaan gaarii ta'uu OBN irratti afgaaffii godhaniin yeroo darbe dubbataatti kan isaan turan irreecha dura jechuudha. Irreecha kanaan ajandaawwan irreecha wal qabatantu ture namuu waan hawaasaa kana dhibee hawaasaa kana irratti dandamannaa kennuu fi qaqqabiinsa gochuu irratti baay'ee harkifataa waan ture fakkaata. Haa ta'u garuu ayyaana saba guddaa kana keessatti wal qabatee uummanni achi immoo daawwaa dhabuudhaan wallaansa dhabuudhaan suuraawwan garaa nama nyaatan nama moogessantu mul'ataatii ture. Sanaan wal qabatee waa'ee dhibeen qaqqabuusaa kanaan duras dubbataatii ture. Dhibeen sun akkuma jirutti itti fufeetii jira. Namni du'aa jira. Haadholiin akka malee itti du'aa jiru. Osoo daa'ima isaanii harka irratti baatanii sababa dhibee kanaatiin daa'ima harka isaanii keessatti miidhama hamaa argaatti kan isaan jiran jechuudha. Haadholiin dhibee lama dhibamaati kan jiran ofii ni dhibamu daa'imni harkatti dhibamaa jirti. Rakkoowwan hammaataa fi suukkanneessaa ta'an akka biyya kana keessatti garaagarummaan gargar fagaate wayii akka jirutti kan mul'isudha jechuudha. Kana wal qabatee yeroo garaagaraatti gaa Oromoon wal bira dhaabbachuu tumsa garaagaraa walii gochuu irratti kan inni beekamu keessumaa yeroo humnootiin Sumaalee hidhatanii humnoota TPLF duriitiin yookaan immoo humnoota wayyaaniidhaan dirqisiifamanii Oromoon buqqa'u Oromoon hundumtuu dirmatee qubsuma mataa isaatii
kennee fi jireenya uummata kanaa dandamachiisuun yeroo danda'ame turee jira. Boorana irratti illee waan gaggaarii arginee jirra hongeedhaan wal qabate rakkoo adda addaatu ture jechuudha. Sanaaf uummanni Oromoo walii dirmachuun beekama. Amma immoo uummata muraasaadha. Lakkoofsaan bakki weerarri beebisaa jiru kun Oromoo hundumtuu baalidhaa kaabaa kibbaa biyya alaa jiru kun yeroo tokko fuula isaa gara sanatti naannessee ambulaansii mataa isaatii 5 bitee illee daawwaa biyya alaatis haa ta'u galchee biyya kana keessaa waan jiru galchee akka ogeessota fayyaa ramadee akka isaan dandamatan gochuun uummata Oromoof baay'ee salphaadha jechuudha. Kun uummanni Oromoo uummata miliyoona 60dha. Namuu fuula isaa gara sanatti osoo deddeebisee haga danda'u maallaquma 10 qarshii 10 akkaawuntii baname irratti osoo daddarbatee osoo deeggarsa barbaachisu godhee hagamaa gadeemu tilmaamuun namatti hin dhibu. Haa ta'uti yeroo ammaa kana koreen ijaaramuudhaan akkaawuntii banuudhaan baankii daldala Itoophiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti kana maskiriinii irratti argaa jiran kana daawwattoonni keenya kana akkaawuntii kana banuudhaan adde Arfaasee Irkoo akkasumas immoo Birruu Tsaggaayee fi Tamasgeen Gammachuu kanneen jedhamanii ka miseensonni isaa akka ogeessa diinagdeetii fi akkasuma barreessaa ogeessa diinagdee Meerii Tulluutii fi barreessaa Bisaa Baayisaafaa keessa jiran kun ijaaramaniiti kan isaan jiran jechuudha. Akkaawuntii nama nu iskiriinii keenya jalatti argamaa jiru kun deeggarsaadha. Namni hunduu deeggarsa gochuu qabaadha. Amma kana ajandaa gochaa jiru namni dhumee jira, miidhamaa jira, deeggarsa barbaada, deeggarsa godhamuudha jechuudha. Eeyyeen akkuma tikaaste rakkoon gara sana jiru keessaayyuu dhibee bookee busaa qofa osoo hin taane dhibee sanarratti dabalame waggoota 4-5 darban kanaaf haalli nageenya naannoo sana jiruudhaan kan ka'e rakkoon hanqinoota hedduu isaa mudataa jira. Keessaayyuu daa'imman nyaata madaalawaa ta'e dhabuurraan kan ka'e lammaffaa irratti dhibeen kun itti dabalame hedduu miidhamaa jiru. Gara hospitaala birootti dabarsuuf illee hanqinni ambulaansii akka jirudha. Kanaaf daawwattoonni keenya lakkoofsa herregaa iskiriinii irratti argaa jiran kan baankii daldalaa, baankii hojii gamtaa, baankii intarnaashinaal Oromiyaa akkasumas baankii Awaashiin maqaalee amma ati tarreessite kanaan namni hunduu aga danda'u uummata kanaaf agumaachuu du'aaf dhibee ulfaataa kana wal haa baraarru. Egaa sababni isaa kun egaa dirqama keenyaadha. Dirqama namummaa keenyaa bahu nuti dirqama ogummaa keenyaa bahuudha qabna. Namni hundumtuu dirqama ogummaa isaa keessaa baha. Hawaasa keenya maallaqaan jedhan dhaabbanne tajaajila fayyaa waarawaa ta'e akka argatu gochuun dirqama keenyaadha jechuudha. Mee ajandaa keenya sadaffaatti wayitaa naannoo Tigraay kan waggoota lamaaf lama oliif mootummaa federaalaa waliin walitti bu'iinsa ture. Yeroo darbe keessa baatiiwwan ji'a eebila keessa natti fakkaata haalli araarri bu'ee nagaan biyya sanatti bu'ee haa ta'uti gama lamaan mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo sana gidduutti lubbuun namoota gara 100,000tti tilmaamamu kan darbee gama Tigraayitiin ammattillee baay'inni namoota lubbuun isaanii darbee kan hin beekamne ta'us baay'ina namoota yookiin dhimma waraanaa kana keessatti lubbuun isaanii darbe ilaalchisee akka naannoo Tigraayitti guyyaa boriirraa jalqabeetti natti fakkaata guyyoota 3 yaadannoo yookiin bifa gaddaatiin namoota lubbuun isaanii darbe sana yaadachuudhaa fi alaabaa naannoo Tigraay akkasumas dhaadannoowwan garaagaraa lubbuu isaanii suuraawwan garaagaraa dhimmoota waraanaatiif haalota ture sana agarsiisuudhaan guyyoota 3 gadda isaanii agarsiisuuf labsame wayitu jira. Sun guyyaa boriirraa jaasee guyyoota 3 kan itti fufu ta'a. Egaa keessattuu wareegamtoota waraanaa lolaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti godhamaa ture namoonni hedduun akkuma tuqaasti lubbuun isaanii darbee jira. Wareegama hamaatu kaffalame kan qabeenya hospitaalota hedduun diigamaniiru. Lubbuun qondaaltota waraanaa akkasuma loltoota namoota dhuunfaa addaa himmanii hedduutu dhume. Darbee as kan mootummaas ammoo namoota hedduudha kan dhume qabeenya hedduutu barbadaa'e jechuudha. Itoophiyaan sababa lola kanaan rakkoo hamaa keessa akka isheen turte kan yeroo baay'ee deddeebisnee kaasaatii kan nuti turre mootummaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Gitachoo Raddaadhaan durfamu yaadannoo gochuudhaaf labsiidha kan isaan labsan jechuudha. Kun waan godhamuu qabudha. Namuu yaadannoo namni tokko gaadhu bakka jirutti maatii keessaas yoo namni wareegame yaadannoo gochuun nima jiraata. Akka biyyaalessaatti ammoo akka godhamees darbeeti kan inni ture jechuudha. Mootummaan federaalaas waan kana godhee namoota lola sanarratti wareegaman yaadatee darbeeti kan inni jiru jechuudha. Gama isaaniitiin isaan namoota wareegaman kan yaadatanii dhukkubbii darbee irraanfatanii gara haarawaa jireenya haarawaatti seenuudhaa fi dirqamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Hedduu kan namatti tolu waan kun nagaadhaanis akka darbu kan hawwinu ta'a jechuudha. Walumaa gala guyyaa boriirraa kaasee kan itti fufu ta'a ajandaa keenya isaa dhumaatti haaca'e. Ajandaan keenya inni afuraffaatiif inni xumuraan dhimma walitti bu'iinsa yookiin lola
Filisxeemii fi Israa'el ilaalchise keessaayyuu guyyaa dilbata darbirraa kaasee haleellaa osoo Israa'el hin beekin daangaa Gaazaa irratti dallaa ce'uutiin Hamaas gareen birgeediin Hamaas raawwateen lubbuun namoota hedduu akka dhumee fi guyyaa gaafa sanarraa jalqabee guyyaa tokkoofu waraanni kun osoo hin dhaabbatiin kan itti fufaa jiruu fi qabeenya hedduun gamoowwan hedduun lubbuun namoota hedduu kan darbaa jirudha. Miidiyaan biyya keessaaf biyya alaa torban kana guyyaa dilbataa kaasee yeroo tokko yoo soddan kutin guyyaa guyyaarraan oduuwwan gama sanaan jiru balballoomsaa jiru keessaa guyyaa gaafa sanaa Hamaas osoo waraanni Israa'el naannoo sana jiran waraana Israa'el ittiin dhaadattuuf jajjaboo warra jedhaman daangara osoo jiranii osoo isaan beekin meeshaa teekinooloojii jajjabaa ta'e paaraashuutii kanaan duratti hin baratamne ulfaataa ta'e miidiyaaleen hedduun akka gabaasanitti yeroo jalqabaatiif waraanni bifa kanaan keessaa waraana isaa 24 gidduutti lubbuun namoota hedduu barbadaa'ee fi meeshaa gurguddaatiin keessaa Filisxeem fayyadamtee teekinooloojii baay'ee ulfaataadha. Paaraashuutii yookiin teekinooloojii isaan ittiin balali'uu danda'an kun yoo xiqqaate kiiloomeetira 5,000 balali'uu kan danda'u fi akkasumas kiiloomeetira 230 kan ulfaatu loltuu yookiin namoota 4 hanga 4 qabatee deemuu kan danda'u fi baay'ee ulfaataadha. Sana gochuutiin duratti warri Hamaas rookeetota 5,000 ta'anidha kan isaan jalqaba dhukaasanii Israa'el irratti rooketii sana hordofuutiin dhala nama paaraashuutiitiin deemanii guyyaa tokko xiqqaate lubbuu uummata nagaaf waraanaa gara 1,200 kan dabarsan. Egaa waraanni Israa'el ifatti yeroo jalqabaatiif tokko dheenoon jara kana gidduutti lolli kan eegale bara 1948 fi haga 1949ttidha. Kanaan lolli kun lolaa hamaa kan duriirra kan bara 1948 tiif 1949 kanaan addatti yeroo garaagaraatti deddeebi'anii wal waraanaa turanii keessattuu baatii caamsaa bara 2021 ammoo waliigaltee Lukaasa dhaabuu deebisanii godhaati kan isaan turanii ammoo deebi'ee bara 2029 kana waraanni isaanii gama amantaatiin waan fakkaatudha garuu qoma tokko qomoo lama qomoo sadii gidduutti wanta ta'u walittidha waan isaan ta'aa jiranii lola waraana biyyoota Arabaatii fi Israa'el gidduutti akka waan banamee jiruttidha kan ilaalamu san caala gama lola amantii fakkeessanii kan ilaalan jiru gama amantiitiinis Israa'el keessaa gama Filisxeemiitii wal fakkeenyi garaagaraa jiraatus malee warra Israa'el warra kiristiyaanaati jedhanii yeroo itti yaadantu jira haa ta'uti malee garuu amantaa juudizim warra hordofanidha jarri amantaatii waa wal hidhata qabu miti. Gama biraan Israa'el jiraattota Gaazaa miliyoona tokko saayitii 24 keessatti akka isaan bahan UN gaafateeti kan inni ture jechuudha. Haa ta'uti garuu lolli kun lola hammaataa Israa'eloonni namoonni butaman akka gadhiifamaniif illee bishaan yookaan immoo boba'aan Gaazaaf dhaquu hin jiraatu jechuudhaan daadhessi yookaan immoo walirratti duuluun garaagaraa tureera. Gama biraan jiraattonni Gaazaa 260 ol haleellaa Israa'el qe'ee isaanii irratti buqqifamaniiti kan isaan jiranii. Haga ammaa Israa'el namoota 1,200 Gaazaa irraa namoonni 900 ta'an du'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Kun pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden haleellaa Hamaas irratti ta'e kan Israa'el cina akka dhaabbatan dubbataniiti kan isaan jiranii. Waraanni Israa'eliif Gaazaa gidduutti eegale immoo waraana hamaa dhaloota tokko keessatti mudatee hin beekne jedhameeti himamee kan inni jiru jechuudha. Haleellaa Hamaas eegaleen egaa waraanni hamaa fi yeroo dheeraa fudhate kun dhaabbanni ministeera muummee Israa'el Beenjaamin Naatanaa'el dhimma kanarratti waggaa 17 fidha ministeera muummee kataan Beejin Gaham haalli isaan irra jiranii hamataman illee lola kana keessatti gahee guddaa baachaati kan isaan jiran jechuudha. Lammiileen Israa'el hidhattoota Hamaasiin butaman illee maalirra akka isaan jiran haga yoonaatti waan ibsameen jiru kanarratti Paalestaayin ibsan kennu jettee waaqatteetti kan isheen jirtu. Muummeen ministeera Israa'el ammoo qaamolee namoota nagaa butaman irraa miidhaa qabsiisan irratti haaloo ni baana jechuun himateeti kan inni jiru jechuudha. Walumaa galatti haalli kun ammallee miidiyaaleen BBC faa laayivii lola kana barreessaati kan isaan jiran jechuudha. Kana wal qabsiisee guyyaarraa onkoloolessaa 13 akka warra Awurooppaatti dhimma kana ilaalchisee BBC irraa akka odeeffannetti gama Israa'eliin haaloo baachuu Israa'el sababa Hamaas saba warra Israa'el kana aleelteeni yoo xiqqaate amma Gaazaa irraa namni 2,700 akka du'eedha amma ammaatti keessaayyuu guyyaarraa immoo waraqataan qilleensarra kan Israa'el Gaazaa irratti
xalaa barreessitee raabsaa turte uummati siivilii yookaan uummati nagaa akka ba'uuf gara dahannootti akka deemanii fi ammallee naannoo sana barbadeessu hawaasiin barbadeessu akka qabdu haaloo ishee baachuu akka qabdudha. Walumaa galatti gaba lamaaniinuu haalli jiru ulfaataadhaa fi biyyoonni akka Yuunaayitid Kingdom yookiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Ameerikaan Chaayinaan guyyaarraa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walgahii ariifachiisaa kaa'ee jira. Walgahii kana irratti miidiyaadhaaf ibsa kennuu akka hin barbaannee fi biyyoonni akka Chaayinaa, Ameerikaadhaa fi Faransaayii fa'aa immoo biyyoota hijoo ta'anii walgahii kana irratti hirmaatan ta'uusaa beeksisee ture. Kana fakkaata gaa kabajamtoota daawwattoota keenya maaddii gaazexeessitoota keenya waliin waan turtaniif hedduu isin galateeffanna. Lalisaa Alamuu, Odaa Abtaamuu fi Firaa'ol Abiraam ta'uun isin faana turre galatooma.